Shamarka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kootii galata waaqayyoo bagga nagaa taatan hundumti keessanuu har'as viidiyoo haaraadhaan dhufee jira. Warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoon kiyya tattamaan akkasiin bira ga'u godha xiqqoo galgala. Wanti nani viidiyoon kiyya sirriitti xirriitti jedhee mul'atu garuu in argitan jedhee tayyaada jechuudha. Haras viidiyoo haaraa qabadhee jira. Waa xiqqoo ishee akka irraa bartanis immoo abdiin qaba. Waa'ee dhuunfaa kiyyaa ilaalchisee baay'een keessan gaafii garaa na gaafattaniirtanii. Viidiyoo irraa baduun kiyya gaafii akkasinitti ta'ee akkasumas immoo maalirra jirtaa gaamma abbaa manaa nurannee yookiin immoo maatii kee wajjiniin maaliif viidiyoo nuun hojjettu jettanii baay'een keessan koomentii na barreessaa jirtu jechuudha. Himudamina wanti hundinuu suutaa isin bira hin qaqqaba jechuudha. Ijoolleen keessan illee baay'inaan gara imootii fi telegiraamiidhaan na gaafattan jirtanii koomentii jalattis immoo baddeertaa laayivii irra seentu tiktookii akka duraanii ምናምን naan jechaa jirtu sirriidha. Isaaf osoo hin taane baay'een keessan immoo abbaa manaa keetu si dhoowwee viidiyoo hojjechuu kanattu viidiyoo hojjechuu hin dandeessu warri naan jettan jirtanii yaa akkuma na argitan qofa kiyyaan jiraachaa jira ammaaf jechuudha. Amma for sure jechuudha. Sure amansiisee gara fuulduraatti illee jechuudha. Gaafa abbaa manaa kiyya wajjin jiraadhu amansiisee viidiyoo hojjechuu kiyya akkanitti fufuumaa tokko shakkiin qabu jechuudha. Sababni isaatis Oma wanta viidiyoo nama hojjechiisne wamtu tokko hin jiru jechuudha. Maybe waa'ee jireenya kootii illee osoon ifa baasuu baadhee waa'ee biraatirratti hojjechuudhaaf naannoo mitire. So ani immoo garuu isaayyuu miti waa'ee jireenya kootii abbaan manaa kiyya nama akkamii akka ta'e waan hundumaayyuu isinittan mul'isa jechuudha. Boodarra garuu ammaaf homtuu hin jiru. Tasgabbaaya warri gaafii akkasii na gaafattan jechuudha. Wanta akkasii gaafa uumamee gaafa wanti haaraan uumamee wantuma sheersiniif godhu ta'a jechuudha. Sirriidha. Namoonni baay'een viidiyoo akka hojjetamuun barbaadan jechuudha. Dhiironni baay'een jaalalli isaanii yookiin immoo haati manaa isaanii amala garaagaraa tokkoffaa namni biraa haadha manaa isaa akka ilaaluun barbaadu yookiin immoo jaalallee isaa akka arguun barbaadu jechuudha. Inni lammataa immoo wanti ishiin hojjettu sun itti barbaaduu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf wanti ishiin hojjettu waa'ee poolitikaa yookiin immoo waa'ee nama dhuunfaa tokko xiqqoo yoo ta'e viidiyoon ishiin hojjettu san eeyyamuu dhiisuu danda'a jechuudha. So ani immoo akkuma beekamu gaafii nama garaagaraatiin deebisa malee waa'ee poolitikaa yookiin immoo jireenya dhuunfaa namaa caljalee nama tuqee hin beeku. Kanaafuu wanta akkasiin uumamu isiniin jechuun barbaada. Sababbiin ani YouTube irraa fi TikTok irraas badeera. Sababni isaa maalidha? Inni guddaan jechuudha. Hin beektu hundi keessan hojii jalqabeen ture. Uffata iyyuu onlaayiniidhaan xiqqoo beeksiseen ture garuu amma immoo iddoo barbaadetiin gabaa garaagaraatiin oola jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa isaaf natti mijachuu dhiisuu dadhabee. Inni lammaffaa immoo tokkoffaan isa baqa. Gaafa sammuun keessan ilaal wanta hojjetan sammuun keessan walittiin tasgabbaa'ee sammuu guutuudhaan yaada guutuudhaan hojjetan taanaan yaadni keessan dura yaada keessa sassaabdaniiti viidiyoo tokko gara namatu ilaala viidiyoo kana namni akka waa xiqqoo ishee irraa baratuuf malee caljenneeti miti kan viidiyoo gadhiisnu. So namni akka irraa baratuuf immoo viidiyoo nama barsiisudha kan ta'u qabu. So uumaa nama barsiisu taanaan immoo yaada kiyya osoo walitti hin guurratiin wanta isiniif sheer godhuun qabu jechuudha gabaabumatti. So kanaafiyyuu ani dursa tasgabbaa'uun barbaade. Garuu sheer godhaatu man jira baay'ee akka duraanii gaafisiin na gaafattaniif baay'een ijoollee hedduun dhugaasanii jedha akkanatti artanii jirtu nan beeka. Garuu immoo natti naarina jaaladhee miti anumatu fayyadamtuudha baay'ee yoo doon hojjedhe isiniif miti mataa kootiif iyyuu
ani fayyadamtuudha jechuudha. Tokkoffaa immoo namni na kabajee too gaafii adda addaa na gaafatee gaafii keessan deebisu gammachuu guddaa natti dhaga'an baasee wayii kana duraanuu isiniin jedhee hin jira. Hiriyoota kiyya hundumaa dhugaa isin jedha keessattuu shamarran biyya Arabaa bakka hundumaa teessanii too na jajjabeessitan guddaa isin galateeffadha isin jaaladha. Keessanillee dhuftanii waa'ee YouTube kan na gaafatan hedduu jira. Anis amma humna kootii viidiyoo garaagaraa isiniif hojjedhee keessaa warri isiniif ergee jirtu. Kabaja guddaan jaalala guddaan isiniif qabaa isiniin jechuu barbaada. So maayidha kana booddee guyyaa guyyaadhaaf viidiyoo gadhiisuudhaaf na yaada dhugaa isiniin jedha. Maaliif akkuma duratti isiniin jedhe hojii natti mijachuu dideeti malee wanti uumame wanti tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Na wanta baay'ee na gaafattanii mana immoo akkamitti teessaa maal jettanii kan na gaafatan jira. Mana dhuunfaa kootii isinitti argisiiseen jira duraaniyyuu jechuudha. Mana kan kiyyatti kan mataa kiyyaatitti galeera namni isiniin jedhee isinitti meera. So mana dhuunfaa kiyyaa keessa nama wajjin jiraadha. Jiranii obboleewwan kiyya jechuudha. So kana fakkaata. Wanti haaraan homtuu hin jiru jireenya koo keessaa gaafa jiraate immoo isinittanii isiniin jedheera. Kana fakkaata isiniin jedha. Gaafii keessa warra kana dura na gaafataniif kanuma na fakkaate gaafii nanii gaafatamee jiru. Abbaa manaa keettis dhawwa kanaaf viidiyoo hojjechuu dhiistee gara TikToktiin gara keessatiin dhuftanii warri naan jejjettan jirtanii yaa'uka. Kana caalaa wanta isinitti himu kan biraan qabu jechaadha. Amma naaf danda'ame isin hubachuudhaaf yaalaan jira. Ammayyuu reefu hojiidhaa galuu kooti. Akkuma hojiidhaa galeen viidiyoo kana isin hojjechaa jira jechaadha. So gaafii na gaafatan hundumaa kana booddee jechuudha. Namni tokko gaafii na gaafatanii too ni deebisuu hin dhiisu. Isinumti na gaafadhaa rakkoon tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Yaa'u yeroo darbe immoo live irra hin seenna jettee turte maaf baddeettanii warri na gaafatan jirtan keessan ammas akkuma duratti isiniin jedha ammas taanaan jechuudha. Ani odoo isin sa'aatii kanatti live irra nuuf galii nu hin seennaa osoo isin naan jettanii ani rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Sa'aatii mijeesseen isiniif seena isin immoo subscribe wal gootu turtan jechuudha. Garuu isin ani nama fedhii live irra galuu qabu baay'een argine kanaaf hin callisee jechaadha. እና walumaa galatti kana fakkaata hin baadu kana booddee yeroo hundumaa viidiyoo isiniifan hojjedha. Wanta isin barsiisuu danda'u akkasumas immoo jireenya kiyya keessattis wanta haaraa yoo jiraate gaafii isin na gaafattan irratti wanta baay'eedha kan gaafatame baase wayiin irraa fanneen dagannee jira. Gaafii isiniif deebisuudhaaf hin argane lafallee baay'een keessan dhiyoo kanatti gaafadhuutiin nutti mikannaan jettan jirtanii naaf hin mijanne jechuudha. Duraan isiniif hojjedheera viidiyoodha. Ammaaf naaf hin mijanne gaafii na gaafadhaa isiniifan deebisa kana booddee jechuudha. Turtii gaarii isiniif hawaa isinan jaaladhaa. Galatoomaa nagaan naaf tura. Bye bye.